Akkam jirtu hundumti keessanuu maatii Dammadaamoo yuutuubii kan taatan hundumtuu bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jedha. Hunduma kan caalu nagaa kan namaaf kennu kan nama jiraachisu waan hundumaaf kan nama milkeessu hojii hojjettan hundumaatti milkaa'inni kan isiniif kennamu bakka jirtan naannoo jirtaniif karaa deemtan hundumaatti illee ba'anii galuun waaqayyoon malee kan hin danda'amne waaqayyo isin eegee anaanis hunduma keenya guyyaarraa mata duree haaraatiin akka nuti wal agarru kan nu taasiseef galanni dursa isaaf haa ta'u jedha. Kanatti aansee egaa har'uma yuutuubii kana akka carraa kan bantanii argitanii maatii yuutuubii kanaa kan hin taane dursa guyyaa hundumaa ergaa nuti isinii dabarsinu lallabni sagalee waaqayyoo nuti isiniif laannu akkasiin qaqqabuutii fi sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii kanaa akka taatanan isin gaafadhaa. Warri immoo maatii taatanii jirtanis immoo guyyaa hundumaa hiriyoota keessan yookiis obboloota keessan ergaa kana hin arganneef illee sheer gootanii akkasumas immoo komentii yoo nuuf gootanis immoo qeenqis yoo jiraate hanqinas yoo qabaanne yoo nutti himtan illee isinirraatii kan barannu ta'uu kooti. Kanaaf walumarraatii kan nuti barru sagalee waaqayyootti ekspertii kan ta'e tokko illee jiru nama waaqayyo isaaf kenne yookiis beekumsa isaaf kennee fi kaka'umsa isaaf kenne qofaatu sagalee waaqayyoo kana ergaa namaa dabarsuu danda'a. Kanaaf kaka'umsi jiru hundumtinuu beekumsa xiqqoo waaqayyo naaf kenne keessaatii kaaniifis dabarsuudha. Isinis immoo nurraa kan bartan deebitanis kan nu barsiistan yoo qabaattaniif yoo nu laattan baay'een itti gammada. Kanaaf egaa wanti haaraan lafarlee illee hin jiru akka sagalee waaqayyootti. Sagaleen waaqayyoo garuu yeroo hundumaa haaraadha. Yeroo hundumaa dammadha. Yeroo hundumaa nama gammachiisa. Boqonnaa namaaf kenna. Sammuu ofiif gammachuu namaaf kenna. Sagaleen waaqayyoo nyaatadha jechuudha. Biqiltuun guyyaa guyyaatti bishaan yoo obaafne biqiltuun suni guyyuma guyyaatiin baallisaa lalisaa bula. Namni sagalee waaqayyoo guyyaa guyyaatti dhamdhamatus akkasuma jireenyi isaa lalisaa jechuudha. Namni waaqayyoon qabu akka muka bishaan qarqara dhaabateetti lalisa yeroo hundumaa ji'aan isaa ta'u ija kennaa deema. Kanaaf egaa warri sagalee waaqayyoo dhaggeeffattan kuni akka muka bishaan qarqaraatti waaqayyo isin haa lalisiisu jechuun eebba koosa jalqabaati. Kanaaf egaa mee har'a waaqayyoon malee deemuun duwwaa nama hambisa kan jedhudha. Mata dureen koo har'aa kana jechuudha. Waaqayyo malee deemuun duwwaa nama hambisa. Waaqayyoon otoo hin qabaatiin humna ofii, beekumsa ofii, qabeenya ofii abdatanii deemuun harka qullaa nama hambisaa jechuudha karaa gara biraa. Harka qullaa nama hambisa sirriidha. Mee macaafni qulqulluun maal jedha laata? Macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 11 kaaseen nan dubbisa. Akkana jedha. Mee sirriitti na dhaggeeffadhaa mee adiraa maatii yuutuubii kanaa kan taatan hundumtinuu fi sagalee waaqayyoo kan jaallattan akkas jedha. Lallaba boqonnaa 9 lakkoofsa 11 taate. Ammas aduu jalatti waan tokko nan argee innis isa fiiganii nama dura darbuu dadhaban, lolanii mo'uu dadhaban, ogeessa ta'anii buddeena dhaban, abshaala ta'anii sooromuu dadhaban, hojjechuu otuma beekanii jajamuu dadhabanidha. Isaan kana hundumaattis yeroon tokkichaa fi wanti tokkichi hin dhufedha. Yeroon tokkichaa wanti tokkichi maa inni laata? Irran deebi ammas. Sagaleen kun baay'ee yeroon dubbisuu jalqabe baay'ee natti tole, baay'ee na gammachiise. Sababiin isaas waa baay'ee umurii makoo kana keessatti waan nan argeef jechaadha. Ammas aduu jalatti waan tokko nan argee innis isa fiiganii nama dura darbuu dadhaban, lolanii mo'uu dadhaban, ogeessa ta'anii buddeena dhaban, abshaala ta'anii sooromuu dadhaban, hojjechuu otuma beekanii jajamuu dadhaban. Isaan kana hundumaattis yeroon tokkicheef wanti tokkichi hin dhufa jedha. Egaa yaa obboloota koo ergaan kun maali laata? Namni otoo fiigumaaf nama dura darbuu dadhaba. Otoo hojjetumaaf sooromuu dadhaba. Otoo beekumsa qabumaaf beela. Maali rakkoonsa? Maddisaa maayinni? Kana kun otoo sagalee kana hin dubbisiin durallee keessa koo deddeebi'aa ture. Keessa koo baay'ee deddeebi'aa ture, na nyaachaa ture. Namoota baay'een argina. Halkan boqonnaa hin qaban, guyyaa boqonnaa hin qaban, hin fiigu.
nama duran darban. Hin dhama'u, hin hojjetu, sooromni hin jiru. Hin hojjetu, hiyyummaa keessa jiru. Osuma beekumsa qabanii yoo dubbatan dubbii danda'u, ogummaa qabu, waa hojjechuu danda'u. Garuu waa of harkatti argachuu hin dandeenye. Garuu isaan kanaaf maaltu jira jedhe sagaleen kun. Namni yeroo kamiyyuu isaan kana hundumaattis yeroon tokkichuma inuma dhufadha. Otuma fiiganii, otuma dhama'anii, otuma jooranii, boqonnaa dhabanii otuma fiiganii yeroon tokko inni itti dhufa. Innis maali? Godaanuutu dhufa jechuudha lafa kanarraa. Otuma rakkatanii namni tokko argitaniitu ta'uu danda'a isin mudata ta'a. Halkan isin hojjeta, guyyaa isin hojjeta, hin horata. Inni horatu kun akkuma qilleensa harkaa bada. Otuma horatu, otuma hojjetuuf isaa fi darbee otoo jettan immoo yeroo inni lafa kanarraatii ka'u argina. Yeroo inni du'u argina. Yoo boonyuuf illee erga buddeen nyaatee, erga isaa fi darbee isa dabarse, erga akkas ta'e akkas isa godhe, wayyoo dhama'ee otoo nyaatiin isa du'e jennee yerootti boonyuuf illee jira jechuudha. Yeroon tokkichi isa kana inni darbu kun jechuudha. Iyyoobii kan inni dubbates kanuma. Maal jedhe Iyyoob? Yookiin waggaa 70 yookiin waggaa 80. Dhiphinni isaanii lafa kanarratti arginu immoo isaa olidha jedhe. Dhiphinaan dabarsachuudha. Dhiphinaan dabarsaam yeroo isaa. Kanaaf dhiphinni keenya kun lafa kanarratti fiiganii duuba otoo jiranii, otoo hojjetanii, otoo beela'anii, hojjechaa jira, dhama'aa jira, hin beela. Fiigaa jira, garuu boodammoo jira, dura darbuu hin danda'u. Icciitiin kanaa maalidha laata? Inni jedhu kun kanaafi icciitiin kanaa Waaqayyoon qabaachuu dhiisuun hamma barbaaddee of fiigdes homaa darbuu hin dandeessu. Hamma fe'e yoo dhamaates, hamma fe'e yoo hojjettes. Mammaaksa afaan Oromoo Amaaraa tokko keessaatii maanni lifaa yaaloo beelmuu daawullaa ishakka maal jedhu. Lifaa dhama'i kan jedhe abjuudhaan daawullaa baatee deemadha. Abjuu isaatiin dhama'iif kan isa uume jechuu isaanii. Kanaaf egaa Waaqayyoon hin qabnu yoo taane jireenya abaarsaa keessa jirra. Waaqayyoon hin qabnu yoo taane hinuma dhamaana. Argachuu hin dandeenyu, hinuma fiigna, dura darbuu hin dandeenyu. Otuma kana goonuu immoo dhuma kee irratti immoo yeroon tokkichi immoo dhufa. Lafa kana gadhiifneetu immoo deemna jechuudha. Lafa kana gadhiifneetu deemna. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Waaqayyoon qabachuudha qabna. Macaafa keessa deebii boqonnaa 28 dubbifachuu dandeessu. Yeroo yoo qabaanne otoon isinii dubbisee natti tola. Macaafni keessa deebii kun yeroo baay'ee yeroo darbees viidiyoo irratti isinii dhiyeesseen ture. Boqonnaa 28 lakkoofsa tokkootii kaasee otoo dubbifamne baay'ee gaariidhaan nan dubbisame. Boqonnaa 28 lakkoofsa sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan 28 tokkorraa kaasee jecha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan, abboommi isaa isa ani har'a isinitti abboomus gaarii gootanii yoo eegdan, Waaqayyo gooftaan keessan saba warra kaan hundumaa gararraa isiniin oolcha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan, eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufa. Isin hin qaqqabas. Mandara keessatti, maasii keessattis hin eebbifamtu. Dhalli keessan, midhaan keessan, hormaanni horii qe'ee keessanii, jabboonni, xobbolaanis eebbifamoo hin ta'u. Guuboon keessanii fi guuboo ga'inuu isa midhaan itti kuufatan yookiis gootaraa sanuti jennu jechuudha. Gootaraan Amaariffaanii afaan Oromootiin immoo guuboo jechuudha. Guuboon keessanii fi qoda bukoon keessan eebbifamoo hin ta'a. Yeroo gadi baatan, yeroo ol galtanis eebbifamoo hin taatu. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo hin godha. Kanaaf
keessa deebii boqonnaa 28 hanga 7 yoo dubbifanne isa kana Waaqayyo gooftaa keessaniitiif yoo abboomamtan sagalee Waaqayyo gaarii gootanii yoo dhageessan eebbi kun isin duukaa bu'a. Hin fiigda dura dabarta. Hin hojjettaa, hin dhamaataa, hin eebbifamta, hin eebbifama. Maasiin keen eebbifama, dallaan keen eebbifama, qeen keen eebbifama, kiisiin keen eebbifama, arrabni keen eebbifama, sammuun keen eebbifama. Wanta hojjettu hundumtinuu eebbaaf ta'a jedha. Sagalee Waaqayyoo gaarii goote yoo dhageesse warri otoo fiiganii doobattafan otoo dhama'anii hiyyoomani beekumsa otoo qabanii beekumsa isaanii hojiirra oolchuu dhiisanii rakkoo keessa gadadoo keessatti kufanii warri argaman kun warra sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dhiisedha. Xonqolaa faana warra fiigaa oolanidha. Yakka adda addaa warra hojjetanidha. Warra Waaqayyoon gaddisiisaa oolanidha. Isaan kanatu isaan eeggatadha. Ati garuu sagalicha jedhamu kana lamaan isaayyuu sagalee Waaqayyoo jedha. Ana miti. Sagalee Waaqayyo Waaqa kee dursitee yoo dhageesse gaarii gootee yoo raawwatte yoo hojiirra oolchite yoo abboomamte sagaleen Waaqayyoo abboomamuun maal jechuudha? Waaqayyoon sodaadhu. Waan hundumaa kan caalu Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon sodaachuun maal hordofsiisa? Waaqayyoon sodaatta taanaan naannoo kee kabajja, hangafa kee kabajja, hiriyyaa abbaa kee kabajja, abbaa kee kabajja. Abboommii Waaqayyoo isa kana kan inni kaa'u jechuudha. Abbaa kee haadha kee kabaji jedhama. Hangafoota kee kabaji jedhama. Arraba kee keessaatii kan ba'u arrabni kee keessaa wanti dubbatu burqaa tokko keessaatii bishaan hadhaa fi bishaan midhaan burquu hin danda'u jedhama Yaaqoob. Arraba kee keessaatii kan ba'u waanuma tokko ta'uu qaba. Yookiin kan eebba qabu yookiin immoo kan abaarsa sitti fidu. Ibiddi baay'ee taateetu miti kan isheen bosona guddaa gubdu. Xiqqooma ishee qaanqeema ibiddaa tokkotu bosona guddaa kana gubaa jedhama Yaaqoob of masaa. Arrabni keenya kun immoo nu gubuu, nu balleessuus danda'a, nu fayyisuus danda'a. Arrabni keenya waan gaarii dubbata yoo ta'e, waan gaarii burqisiisa yoo ta'e nu fayyisa. Waan hamaa burqisiisa yoo ta'e abaarsaaf nu godha. Kanaaf fiigee akkam fiigetti darbuu ani danda'u. Fiigee akkan fiigetti darbuu bira darbuu kan hin danda'u. Dhama'ee sooromuu kan hin danda'u. Kanaaf eebbifamu. Sagalichuma kunoo amma macaafa keessa deebii keessaatii dubbifame kanadha jechuudha. Sagalee kana yoo Waaqayyoof abboomamne Waaqayyo maal jaallata? Waaqayyo maal jibba? Waaqayyo maal narraa eega? Maali kan inni narraa eegu? Lafti qotanii keessa deddeebi'anii qotanii bokkaan yeroo roobu midhaan irratti facaasanii biqiltuu gaarii oomisha gaarii yoo baaseef eebbaaf ta'a. Isa qotee bulaan qotee bulleessee xaa'ootti godhee midhaan itti facaasee midhaan irratti faca'ee sana biqilchuu dhiisee qoraattiif kosorruu yoo biqishe garuu abaarsaaf ta'a. Dhumni isaas ibiddatti nammaidha. Lafti akkasiin anoo isinoo sagaleen Waaqayyoo nurratti faca'eera. Sagaleen Waaqayyoo kun nurratti faca'eera. Sagaleen Waaqayyoo nurratti faca'ee nu keessatti biqiluu qaba. Nu keessatti ija godhachuu qaba. Ijji inni godhatu kunis ija gaarii ta'uu qaba. Ija eebba qabu ta'uu qaba. Yeroo sana kan nuti fiignee bira darbuu dandeenyu. Yeroo sana waan nuti hojjenne nuuf eebbifamuu kan hin danda'u. Maasiin keenya kan nuuf eebbifamuu danda'u. Dhalli keenya nuuf eebbifamuu kan inni danda'u. Ani eebbifamuu kan hin danda'u. Eebbifamuu kan nuti dandeenyu. Oromoo yeroo mammaaksa afaan Oromoo kitaaba qulqulluu kan afaan walirraan fagaatu dhugaama dubbachuuf. Kan abaaraniif kan dhakaan hin biqiluudha Oromoon. Wangeelli kunis kanuma. Yoo abboomamte jechuun abaarsa jalaa baatee ooltee jechuudha. Yoo abboomamuu baatte garuu abaarsaaf taate jechuudha. Abaarsaaf yoo taate hin fiigda boodatti hafta. Hin fiigda malee booduma jirta. Hin dhamaata malee hiyyummaa keessa jirta. Beekumsa amma barbaaddeyyuu qabaadhu. Amma barbaaddeyyuu qabaadhu beekumsa. Lafa kana kan garagalchu lafa beekumsa iyyuu qabaadhu. Homaa gatii siin qabu. Gadadooma keessa teessa. Ani amma kan ajaa'ibu beektota bebbeekamoo akka addunyaa kanaatti. Falaasfoota warra Giriikii kana
warra Roomaa kana bardur beekaman kan akka Soqiraaxos, kan akka Pilaatoo yoo fudhannee ilaalle baay'ee beekamoota. Seenaan isaanii iddoo guddaa jira. Hayyoota ka'umsi beekumsa har'a addunyaan irra geessee jirtu kanaatiif warra akkas Roomaa fi biyya Giriik keessatti warra turan kana ka'umsa kan ta'e beekumsaaf jechuudha. Jarri kun otoo seenaa isaanii gadi buunee dubbifne immoo rakkoo guddaa jira. Rakkoo guddaatu jira. Hayyoota garuu amala isaan qaban akkaataatti isaan jireenya isaan lafa kanarratti dabarsan immoo baay'ee kan nama gaddisiisu. Kun maaliif? Waaqayyoon hin qaban. Inni jalqabaa Waaqayyoon hin qaban. Waaqayyoon waan hin qabneef beekumsi isaan qaban kun jireenyi isaanii immoo namaa gaditti. Seenaa isaaniitu guddaadha malee jireenyi isaan keessa jiraatanii darban jireenya nama gaddisiisu, jireenya gadadoo keessa turani. Jireenya gadadoo keessa turani. Waaqayyoon qabaachuun iddoo guddaa qabachuudha. Abboommii Waaqayyoo eeguun, Waaqayyoof abboomamuun, akka sagalee Waaqayyootti jiraachuun fiignee akka nuti dirra dabarru nu godha. Jireenyi keenya akka miidhagu nu godha. Dhumni keenya akka miidhagu nu godha. Raajonni as keessatti barreeffaman dhumni isaanii bareedaadhaan namatti tola. Kallattii adda addaatiin lafa kanarraatii yoo haa godaanani malee jireenyi isaan keessa turan jireenya qulqullummaa keessa, jireenya qajeelummaa keessa turan. Qajeelummaan isaanii kun immoo jireenya bara baraatiif isaan qopheesse jechuudha. Kanarraa duwwaa miti kan nuti yaaduu qabna. Kanaaf amma nuti Waaqayyoon malee deemna taanaan iddoo kamuu ga'uu hin dandeenyu. Jireenyi keenya eessayyuu ga'uu hin danda'u. Milkaa'uu hin dandeenyu. Waan gootan hundumaa maqaa Waaqayyootiin godhaa kan jedhameefis kanaaf. Waan goon hundumaa yoo nyaannu galateeffannee nyaanna. Yoo karaa deemnu galateeffannee deemna. Yoo waa gochuuf jennu, waa karoorsuuf jennu Waaqayyoon galateeffannee goona. Maqaa Waaqayyootiin yoo goone hin milkoofna jechuudha. Gochuu qofa miti. Yaa gooftaa kan jedhu hundumtinuu mootummaa Waaqayyootti hin galuudha. Kana jedhama sagalichi. Yaa gooftaa jedhaniif miti mootummaa Waaqaatti galuudha. Nuti yeroo raajii dubbachuu qofaas miti. Bara sanatti nuti maqaa keetiin raajiin dubbanneeree, maqaa keetiin dhukkubsattoota fayyifneeree jedhanii na gaafatu. Ani garuu gonguma isin hin beeku, hamoota nanaan isaaniin jedhaa. Iddoon furtuun ishee kana jechuudha. Furtuun dubbii kan jedhamu Waaqayyoof abboomamuu, Waaqayyoon sodaachuu. Mul'ata Yohaannis keessaatii ergaa ergamoota sadanii kan jedhamu maayini? Ergaan ergamoota sadanii keessaa inni tokko isiniitti dubbadha. Waaqayyoon sodaadhaa, galatas galchaafi yeroon inni itti faradu jala ga'eera wayidha. Waaqayyoon sodaachuudha, Waaqayyoon galata galchuudha. Yeroon firdii isaa jala ga'eera waan ta'eef Waaqayyoon sodaachuun iddoo guddaa qaba. Sodaa Waaqayyoo qabna yoo taane Waaqayyoof abboomamna. Sodaa Waaqayyoon qabnu taanaan abboomamuu hin dandeenyu. Kanaaf yoo fiignes hin milkoofnu, yoo deemnes hin milkoofnu. Iddoo hundumaa bara keenya keessa otuma baajjanyuu, baruma keenya keessa otoo jooraa taanuu lafa kanarratti ittiin dabarra jechuudha. Yeroon tokkichi jira dhumarratti immoo jedha mitiire. Yeroon tokkichi inni dhufu sun dhumarratti yeroo itti gaggeeffamnu jechuudha. Rakkinarraatii gara rakkinaatti gaggeeffamna jechuudha. Rakkinarraa rakkinatti jechuun abaarsa, jireenya abaarsaa keessa otoo jiraannu dhumarrattis gara firdiif qophoofna jechuudha. Jireenya eebbaa keessa jiraanne immoo yookiis immoo eebba Waaqayyoo qabaanne, Waaqayyoof abboomamne asirraa yoo godaanne illee gara jireenya bara baraatti agalla. Lafa kanarratti rakkinni nu qunamuu danda'a. Asirratti aalgaa inni jedhamu yookiin immoo waan hundumtinuu nutti tolee, waan hundumtinuu nuuf mijatee jiraannee dabarra jechuu miti. Lafarraan kan jirrutti rakkinni adda addaa, qorumsi adda addaa nu qunnamuu danda'a. Qorumsicha kana keessa moonee darbuudhaaf Yesuus iyyuu ani mo'eera, teessoo abbaarras taa'eera, isinis mo'aa jedhee nutti dubbateera. Mo'uu qabna. Rakkina baay'ee jira. Rakkina baay'ee jira lafa kanarra jechuudha. Gammachuu lafa kanarratti eeguu hin qabnu. Kanaaf yaa obboloota koo, har'a gaa Waaqayyoon malee milkaa'uu hin dandeenyu. Jireenyi keenya galma ga'uu kan inni danda'u, fiignee darbuu kan nuti dandeenyu, hojjennee nuti qabeenya horachuu kan dandeenyu, ittiin of jiraachisuu kan nuti dandeenyu Waaqayyoon dursa qabaachuudha qabna. Jireenyi Waaqayyo keessa jiru midhaadha. Jireenyi Waaqayyo, eebbi Waaqayyo keessa jiru ulfina qaba, gammachuu qaba,
nagaa siif kenna. Akkas jedhee Iyyoobuma keessatti natti fakkaata garuu badaalleen xarreeffadhu raajii Isaayyaas keessa dhimama. Qabeenyi jallinaan walitti qabame akka gogorrii lafa duwwaa ammattee kaatuutidha. Jallinaan qabeenya walitti qabanne gogorriin lafaan qaaquun hin jirretti awwaara duwwaa yoo ammattee kaate wiciin bahu hin jiru. Wicii yaastuu hin qabdu. Ufumaa achumatti yeroo ishee dabarsite akkasumatti jechuudha. Qabeenya jallinaa yoo arganne akkasuma. Akkuma gogorrii lafa duwwaa ammattee sanaati. Hinuma ammattee hinuma kaate irraan kan hafe wicii yaaftuu hin qabdu. Qabeenya akkas jallinaan dhufu, hannaan kan dhufu, saamichaan kan dhufu, yookiin nu fudhatee bada. Yookiin immoo otoo nuti hin beekin nu harkaatii qilleensa ta'ee bada. Kanaafi yoo fiignes yoo dhamaanes eebbi waaqayyoo keessa jira taanaan isa dhamaane sana eebba qabdi. Suuta maallaqni yookiis qabeenyi walitti qabamte ni eebbifamti. Saamichaan kan argamte garuu akka gogorrii lafa duwwaa ammattuutiin ni jedhe sagaleen isaa kun kanaaf jechuudha. Suuta waan arganne kuufachaa oo deemne, suuta waan arganne walitti qabachaa oo deemne eebba qaba. Baay'achaa deema. Jallinaa yoo walitti qabanne garuu isuma xiqqoo qabnu faanayyuu wal fudhateetu bada. Nuunis fudhatee bada. Kanaaf fiignee lafa garaa keenyaa ga'uuf hojjennee waan hojjenne dafqa keenya argachuuf waaqayyoof abboomamuun nu barbaachisa. Waaqayyoon qabaachuun nu barbaachisa obboloota koo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waan nu dhaggeeffattan kana hundumaatiif gooftaan bakka jirtan, biyya jirtanii fi naannoo jirtan hundumaatti isin haa eebbisu jedha. Har'aaf egaa ergaan ani isiniif qabu kun waaqayyoon malee deemuun homaa akkuma farda luugama hin qabne fiiguudha. Callisanii fiiguurraan kan hafe homaa bu'aa hin buusnu jechuudha. Akka nama qilleensa aboottateeti. Qilleensa aboottannee of harkatti argachuu hin dandeenyu. Qilleensa aboottachuudha waaqayyoon malee deemuun. Waaqayyoon qabatanii deemuun garuu waan hundumarra caala waan ta'eef waan hunduma isa caalu akkuma Daawit jedhe namni da'oo abbaatti jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala jiraata. Akkuma inni jedhe gaaddisa isa hundumaa danda'u waaqayyo jalatti qabamtanii akka jiraattaniitii fi ergaan ani isiniif qabudha. Nagaan naaf turaa. Baay'een isin jaalladhaa. Galatoomaan isiniin jedha.